galaasaa dilboofaan naadhi qalbifadhaa kan filuu qabdan filadhaa nagaan jiraadhaa fayyaa ta'aa isin arguu qoonnan gammadaa. Arra mootummaan keenya maal godhe isa saame san hin nyaattuu haqa namaa jeetu abdii raaree boolle dhaddeetti cillim godhe dhaddeenuu asiin irra bahaa jette hiriira irra bahaa jiraachuu kan fide ijoollee sabni nuuf diinaa hin jiru har'a dhiisati gaafa wal barre kana dhiisati gaafa wal barre kana dhiisati gaafa dukkana keessatti galaasaa dilboofaan naadhii gammadaafaan bu'aa koo guutuufaan falmatti seenanillee qabsaa'onni keenya diinni keenya sirna cunqursaa naftanyaati jedhan bara keenyas bara qeerroos diinni keenya sirna cunqursaa wayyaanee jenne malee takkaa saba Tigree hin jenne jechuudha. Gaafa sirna naftanyaas ummanni Amaaraa diina keenya hin turre. Arras gaafa wayyaaneen turte diinni keenya sirna malee ummata ta'uu akka hin qabaanne sirriitti beekuun barbaachisaadha. Harras qe'ee teenya irratti biyya teenya irratti ayyaana keenya deeffannee yoo kabajannu gootota keenyan karaa yoo moggaafannu saba tokkollee tuquuf saba tokkollee xiqqeessuuf aarsuufi miti. Kennan boonuuf malee ka namaa xiqqeessuufi miti. Kenna ol qabuuf malee ka ormaa gadi qabuufi miti jechuudha. Asallaanta Oromiyaa taatus asallaanta Arsii taatus sabaa sablammii hunda keessa jiraata. Amaarri nu keessa jiraata. Guraageen nu keessa jiraata. Silteen nu keessa jiraata. Hiyyeessa akka kennati maqaa isaatiin naggadan malee isaaf tirfiin buuteen beeydu jechuudha. Kanaaf qeerroo dhageessu sabni nu wajjiin jiru hundi dimokiraasii nagayaa keessatti carraaqqatee hojjatee akkuma keessanitti jiraata jechuudha. Kanaaf warri maqaa isin balleessuu barbaadu warri Oromiyaa maqaa balleessuu barbaadu ka Arsii maqaa balleessuu barbaadu ka Cilaaloon maqaa balleessuu barbaadu sabaaf sablammii walitti naquu barbaada. Sabaaf sablammiin dubbiin qabnu sabaaf sablammii wajjiin rakkanne wajjiin hiyyoomne wajjiin ajjeefamne jechuudha. Nuyi qeerroon nuyi manni Oromoo wabii walqixxummaa biyya kana wabii sirna federaalizimii biyya kana wabii wal kabajuu wal jaalachuuti jechuudha. Maaliif cunqurfamne beeyna maaliif ajjeefamne beeyna maaliif dhiibamne beeyna jechuudha. Waan ofirratti hin jaalanne namarratti hin jaalanne jedhaa miti rabbiin. Kanaafuu ayyaana har'a kabajattan kanas poolisii Oromiyaa wajjiin bulchiinsa keessa wajjiin haasabaa sablammii isinitti dhufu wajjiin jiraattota magaalaa kanaa wajjiin akka Oromootti qofa osoo hin ta'in akka ilma namaatti akka saba bal'aa magaalaa tanaatitti akka kabajattan hadaraa isiniin jaa takkaa isin abdadhee wayii saalfadhee beeka. Har'allee yoo kataa'u taate kaleessa Finfinneetti irreessa irreeffannee yeroo murteessinu hogganoonni keenya yeroo murtii fudhatan magaalaan hin jeeqamti. Oromoof sabaaf sablammiin wal fixa. Namni hin dhuma jedhanitti warri jinni nutti yaamaa turan jechuu hin salphifne jechuu. Nama miliyoona torbaan itti baane sabaaf sablammiin buqqa'ee dhufe biyya alaatii biyya keessaa walitti yaa'ee Finfinneetti odoo bishaan hin jigin imimmaan seetanaa qofti jigee nagaan irreeffannee adda galle akkasii mitire. Usi warri asallallee ayyaana keessan ayyaana irreechaa hogganoonni keessan obbo Abaadir obbo Huseen ayyaana kana hoggaa miidhaysan ayyaana kana qopheessanii haala mijeessanii yoo isin yaaman isin abdataniiti akkasii miti. Odoo isin abdachuu baatanii kanan godhan sila way saalfachiiftanii way gaabbiftanii akka gaabba way gootanii Oromoon walirratti hin gaabbu walirratti abdata malee. Kanaaf Oromoon gaabii walii ta'a kafana walii ta'a malee waliin gaabbisu akka boru gaabbu osoo hin ta'in bara dhufullee kana caala akka isaan godhaniif hamilee isaanii eeguuf ayyaanni kun nagayaan tokkummaan jaalalaan akka xumuramuuf yoo galtan immoo qushaasha lafatti takkitti osoo hambisin magaalaa tana akka itti argitan daran qulqulleessanii akka amma maqaanii yuuna jalaa babbaduu baga jiraattanii as geessanii asitti ol argine. Namni lubbuudhaan jiraate wauma arga
kaleessa mana barnootaa arguu isaati nagaadhumaan as keessa deddeemuun iyyuu rakkisaa ture waggaa 30 gaafasis obboleeyyan keessan abbootiin keessan firoonni keessan kan diina dura sibiila qabanii dhaabbataniif hattummaa saamicha barbaadaniitu hin ta'in goorroo har'a nurraa ba'uudhaaf tattaafataa jirtu kana hambisuudhaaf jecha galata isaanii gocha isaaniitiin har'aas jirra. Billiqaa hin yaadattu gaafa namni sun dhume walga'ii tokko asitti godhannee borumtaa isaa basaasonni isaanii himanii nama walitti qabaniitu jumlaadhuma fixanii jechaadha. Guyyaa itti aanu darasaadhumatti dhukaasa bananii anuu millikoo tokko godaanni sun as jira jechaa ka billiqaa achitti nu weeraranii anis gaafa sanan madaa'e jaallan keenya jaha achitti wareegaman jecha sana booda hin beetu gaa warra asitti awwaalamee qabriillee dhabe jedhamee amma manni kun akka mallattootti ijaarameef juukii bareentoofaa Gursaafaa warra kanatti jiru kun hundumtuu shiftummaa jireenya dhabaaf miti. Ani biyya fagoo dhiha sanarraa bahee asitti dirqama sabboonummaa Oromootiif biyya keenyaaf uummata keenya gaddoorraa jijjiiruudhaaf hamne. Mana barnootaa bareedaa kana arginee beennaa warri billiqaanatti himaniiru. Warri dhufan namni addana dhufu hundi mee akkamis hin godhan jennaan gaafa dhufan dura dhannee korbeessa re'ee warri dhufan baalasilxaaniin dur jedhanii amalli isaanii korbeessa re'ee jabaa tokko damma surree tokko dhadhaa surree tokko itti geessuu qabna jedhan galgala wadaa jeteenii mari'annee jaarsonni nama faadidee nurraa badasii jedhee isa caalu argachuu jedhe namni tokko waradaan tokko akkas nuun jedhee guyyaa duraatti dhanne damma gaatti geessina amalli jarri bare kan jedhanii damma surree tokko dhadhaa surree tokko korbeessa re'ee tokko fuudhanii dhaqan hin ta'u jedhee deebise aree namoota jaarsolii maal goona guyyaatti aanuu jennaan tarii kun horii baratee qarshii barateeti qarshii 5,000 keessaa jedhan gaafatti keessanii jedhanis ni ari'an jedhan hin ari'e lole kuni amala takkaan agarsiiseen beenne nu fixuudhaaf deema karra gooroorra jiru hunda loon gooroorra jiru hunda karra banaati baqadhaa waa beetti jedhanii jedhu akkasitti biyya gadhiisanii ba'an biyyatti dhalanne biyya ba'anis akkasitti ta'an kanatu nama du'atti geesse wareegamatti geesse haa ta'u qabsoon gaafa jalqabe kun ituma tiratu ituma kufuu ka'uu har'a kanaan ga'ee jechaadha. Dhaloota biraa horate dhaloonni biraa kun immoo haala jiru wajjin of qindeesseetu kunoo bakka har'a jirruun nu ga'ee jechaadha. Kuni gammachuu guddaa karaa biraatii isinis wanti kanaan duratti baatan waan biyya ofiitiif namni godhu tokkodha jechaadha. Duuba gabaabsuudhaaf haasaa kiyya isin arguutti nan gammada gooroo hundan beeka gadarraa nan beeka darasaa nan beeka korjee nan beeka laga waabee nan beeka lafa hunda isaa furdaa ni beeni kun amma qamadii isin qochisiisuu jalqabanii Shimallis faa duriis qamadiin ni ture shumburaan ni ture waan hin jirre hin jiru waa dhabnee miti mirga dhabneetu nama hojjechiisu nama sa'ooma keenya qabaatee waa godhudha jechuudha. Kanaaf bulchiinsa amma dhufe kun jijjiiramni amma dhufe kun ifa isaa nu agarsiisaa jira waliin dhaabbadhaa. Waliin dhaabbadhaa yeroo isiniin jedhu kan qabu kan jabeeffatetu isa caalutti ba'aa jechaadha. Gaafa hammaatti lollees argine
waan qataanes argine beelofnes dheebonnes argine jecha ka qabnu jabeeffannee isa caalutti tarkaanfachuudhaaf hojjechuu qabna. Kaleessa nama hin beekne jalaafiti gugguufnee bulaa turre. Gaafa namni nu fakkaatu dhufummoo waan akkuma tokko tattaanee dhuma of duuba of deebisnuufi itti shakkinuufi irraa baqannu hin qabnu. Jabaadha kun kan maayyiin isinii jedhudha. Kan biraa maayyii mana barnootaatti ergaa ijoollee hundi haa baratu. Barnoota barachuu qofaa miti, mana barnootaa amma adda taayyeechi kabajamtuu adda taayyeechi isinii hojjetan kennan kana akkasumatti hin ilaalina. Walitti buusaa gaalatti gurguraa wayyeessaa hindi akka inni hin diigamne eegaa. Mangistii qofaan eegina. Qeerransa eegee qabannaan hin gadhiisan hin jenne hin gadhiisina. Nu gaeega gaala jalatti dhalannee gaala tiksin dunuufnes gaala tiksin. Ijoolleen keenya sanumaaf dhalatti sanumaaf guddatti sun hafuu qabaa jedhanii jiru warri hojjetanis. Isinis nutu hambisa hittanii qabsoo gochuu qabdu jechaadha. Na jabaadhaa jiraachuurra wayyaa akkuma taatee fuusissiiqaa goobanaa jedhan mammaksatu jedhu miti. Na waan hin dabarre hin jiru. Haa jabaannu, tokkummaa keenya haa jabeessinu, waan harkaa qabnu akkam buune haa goonu. Jijjiirama kana caalaatti milkeessuuf jabeessuudhaaf filmaatatti aanu kanas of qopheessaa. Waan isiniif ta'uufi waan keessa dabritan yaadadhaa, waan fuuldura dhufan qalbifadhaa, kan filuu qabdan filadhaa. Nagaan jiraadhaa, fayyaa ta'aa, isin arguu qoonnan gammadaa. Mootummaan keenya maal godhe isa saame san hin nyaattu haqa namaa jeeti abdii raaree boolle dhaddeetti cillin godhe dhaddeenu asiin irraa bahaa jette hiriiree irra bahaa jiraachuu kan fide ijoollee abdii.